reediyoo Warra Wangeelaati. Reediyoon Warra Wangeelaa tokkummaa waldoota Oromoo Warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa sanbadduraa dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiiloo heerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiiloo heerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu Tamsaasa Wangeelaati. Kun reediyoo Warra Wangeelaati. Gargaari isa jechuudha mana tamaarii baay'ee kan agarsiise qees taasisaa turan. Qees taasisa dureessa ni achuma mana tamaarii keessa baay'ee na gargaare. Bible schoolii keessa qees olaanaa lamu. Inni astumaarii ture garuu isaan lama baay'ee na gargaaran kanaaf baay'ee na gammadan akkasuma qees dafa jamu turan baay'ee nu gargaaran kanaaf yeroo sana yeroo baay'ee ture. Garuu waggaa 27 biyya Itoophiyaan ture garuu Addis Ababa. Waggaa 3 turtanii garuu afaan Oromoo mayyuu akka gaarii gaarii natti hin fakkaatu. Luba Johannes Launhardt ergamaa Wangeelaa waggaa baay'ee fuundura biyya keenya keessa turaniif hojii afaan Oromoo guddisuu keessatti nama waan guddaa hojjetanidha. Lubi Johannes maal hojjetanii? Gumaacha isaan guddina afaan Oromootiif godhanoo maali? Dargaggoon keenya maalirraa barataa? Isa kana har'aa maree gabaabaa Luba Johannes wajjin goonee isinii qabannee dhihaatneerraa yeroo isaa eeggatee dhiyaata. Harka fuunee attam jirtuu jaalatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya reediyoon Warra Wangeelaa sagantaa ishee guyyaa har'aa qabattee kunoo dhiyaatteetti. Torban darbee akkuma isin yaadattan barumsa dargaggootaaf ta'u jireenya Yoosef irratti kan hundaa'ee nu qabatee kan dhiyaatee ture. Obboleessi keenyaaf Asafaa Malkaatiin jira. Har'as barumsa isaa kutaa lammaffaa dargaggoota irratti kan xiyyeeffate jireenya Yoosef irratti kan hundaa'eef mata dureensa affeerraa du'a ofirraa qaburraatii of eeggadhu jedhu immoo har'a nu qabatee dhiyaateera. Dargaggootni keenya waan baay'ee irraa barattu jenneetu abdan. Egaa guutummaa sagantaa keenyaa wajjin hamma xumuraatti akka nu wajjin taatan kan isin affeeru qopheessaa raadiyoo Warra Wangeelaa ana roobsan makkooti. Sagantaa keenyaa wajjin yeroo eebbaa qabaadhaan isiniin jedha. Dhuma keenya engodii waan tantaane sittamanne maqaa keenya erga baane milkaa'anii warra argatan badhaasa nuuf taasise malee engodii badisa. Adeemne kunoo har'a geenye teephoo fi cunqursaa hundumaa dandeenye kan xiyyaa darbatu bulee ka'ee jira nuti addaan ba'iini biyya ormaa jirra dhuma nun balleessine. Hojii harka kenneessinee faarsuuf gammaduu malee waanaaf gongodhinee dhuma nun balleessinee hojii harka kenneessinee.
Nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u dhaggeeffattoota reediyoo Warra Wangeelaa akkam jirtu akkam ooltan akkam bultanii bakkuma jirtanitti waaqayyoo isin haa eebbisu reediyoo dhaggeeffachuudhaaf dhufuu keessanii fi kuni Asafaa Malkaatiin torbanarraa waa'ee Yoosef akka ilaallee turre ni yaadattu. Torbee darbe Yoosef quxisuu ijoollee yoo ta'e waaqayyo mul'ata isaaf fide waaqayyo ijoolleedhaaf waaqayyo warra tuffataniif mul'ata hin fida kan jedhu haasofne itti daballee immoo mul'ata keenya dubbachuun akkam barbaachisaa akka inni ta'e haasofnee turre tarii namoota diina nutti kaasuu danda'a firas nutti kaasuu danda'a garuu mul'ata keenya dubbachuun barbaachisaa ta'uusaa haasofne jechuudha. Har'a immoo itti fufnee kan nun waliin ilaallu waa'eedhuma Yoosef kana ta'a. Innis seera uumamaa boqonnaa 39 keessatti kan barreeffamee jiru jechuudha. 39 guutummaasaa kan barreeffamee jiru ilaalla garuu gabaabaatti iddoo tokko iddoon dubbisu. Seera uumamaa boqonnaa 39 lakkoofsa 7 kaasee haga 10tti isa jiruun dubbisa. Uumama 39 lakkoofsa 7 kaasee haga 10tti isa jiru. Takka turtee haati manaa gooftaa isaa ija ishee Yoosef irra buufatte. Anaa wajjin ciisittiin jette. Inni garuu didee haadha manaa gooftaa isaa sanaan kunoo gooftaan koo waan mana isaa keessaa an harka jiru hin beeku. Wanta kan isaa ta'e hundumaa harka koo jala galcheera. Mana keessa guddaan ana caalu hin jiru. Mana kana keessa guddaan ana caalu hin jiru. Si malee wanti inni anatti kennuu dhiisee harkatti hambifate hin jiru. Ati immoo haadha manaa isaati. Egaa ani attamittan hammina guddaa akkasii hojjedha. Cubbuudhaanis attamittan waaqayyoon yakkaree jedhe. Isheen guyyuma guyyaatti Yoosefitti kana yoo dubbatte iyyuu inni ishee wajjin ciisuudhaaf yookiis ishee biratti argamuudhaaf ishee dhaga'uu hin barbaannedha. Mata dureen har'a irratti dubbadhu afeerraa doof keessaa qaburraa baqachuu qaba namni mul'ataa yookiin immoo namni waaqayyoon amanu tokko kan jedhu nurratti haasa'a. Yaa waaqayyo galanni siif haa ta'u yeroo nuun qabnu kana nuuf eebbisi sagalee kee nutti dubbadhu nu barsiisi hafuurri kee nu haa gorsu maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Afeerraa doof keessaa qaburraa kanan jedhu kuni afeerraa Yoosef addanatti argate tokko argina. Afeerraan kun maalidhaa? Erga waaqayyo haala isaa mijeessee boolla buufamee ture. Boolla buufamuu keessaa ba'ee immoo gurguramee daldaltoota warra miidiyaanitti gurgurame jechuudha. Erga gurguramee booda mana mootii keessa hojjechuudhaaf mana mootii keessa hojjechuudhaaf carraa argate jechuudha. Mana mootii warra Gibxii keessa hojjechuudhaaf carraa argate. Erga inni dhaqee achitti hojii jalqabeetii waaqayyo wanta inni godhu hunduma isaa wal isaaf qixxeessa ture jedha. Maal taanaan wal isaaf qixxaata? Wanta inni hojjetu hundumtuu kan inni wal qixxaatuuf waaqayyotu wajjiniin jira taanaan jechuudha. Yeroo waan nuun hojjennu wal nuuf qixxaatu tokko waaqayyo nama nanneeroo deemnu tokko waaqayyo waa wal nuuf qixxeessa waa walitti akka inni wal nuu qabatee akka inni nuu jabaatee nu adeemu godhachuudha. Eebba waaqayyotu wajjiniin ture. Yoosefi karaa irratti illee yeroo gurguramee deemu garba ta'ee gurguramee yeroo deemu kana jaraa wajjiniin nagaadhaan deema ture. Waaqayyotu wajjiniin jira ture. Mana mootii Gibxii kana seenee achittis waaqayyotu wajjiniin jira ture jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 39 guutuu yoo dubbiftan. Garuu utuu akkas haalli mijataan ta'eefii jiru wanti hundumtuu harka isaatti kennamee mana mootummaa keessa wanti jiru hundumtuu to'ataa qabeenyaa mana sanaa ta'e utuu inni jiruuti haati manaa mootichaa ijarra buufatte jechuudha. Nama olaantuu abbaa manaa isheetti kanaantu mana sana keessaati ijarra buufatte anaa wajjin hin ciisittiin jette jechuudha. Inni garuu hin dide jechuudha. Irra deddeebitee gaafatte hin dide jechuudha. Itti fufnee yoo dubbifne addana keessatti yeroo isheen gaafatteettu waan hundumaa moo abbaan kun natti kenneera siin garuu natti hin kennine. Abbaan maani mootiin hunduma isaa natti kenneera siin garuu natti hin kennine akkani jedhu argina jechuudha addana keessatti. Maal jechuun barbaada? Yeroo tokko daangaa waaqayyo nuuf kaa'e beekuun baay'ee barbaachisaadha mitiire daangaa mootiin yookiin immoo namni hojii nu hojjechiisu nutti kenne tokko beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Daangaa isa waaqayyo isaa kennerra darbuun barbaanne elaa kana natti kennamee garuu kanarra darbadhe. Ilaagaa afeerraa wayii argate jechuudha. Afeerraa doof keessaa qabu tokko wanta gaarii wanta fakkaatu tokko wanti kun gaariidha jedhetu hin taane garbicha mana mootii keessa jiraatu tokkorraati afeerraan giiftiirraa itti dhufeennaaniti lakkii jedhee dide jechuudha. Lakkii jedhee baqatee dide. Mul'ata isaa keessatti Yoosef maalirra jira yoo jedhneefi yeroo milkii fakkaata milkaa'eera ol ka'eera waaqayyo ol isa kaaseera garuu akkuma inni ol ka'aa adeeme immoo akkuma inni jaallatamaa adeeme immoo ammas ija isarra buufatte jechuudha. Yeroo darbe yaadattu yoo ta'e torbanarraa kan nu naasofne abbaansaa baay'ee jaallata sababii tureefiti
itti naafan. Addanatti mootiin baay'ee isa jaallata, haati warraa mootii ija isheerra buufatte jechuudha. Gaaf darbe maal argine ijoollonni obbolaansaa uffata isaa irraa baasanii akka isaan dhiiga hoolaadhaan makanii ilmi kee du'eera jedhanii abbaa isaatti manii yaadan nan du'e ilmi kee hin jiru jedhanii gurguranii. Addanatti immoo uffata isaa irraa baafattee qabatte jechuudha. Addanatti gaafa inni dhiisee baqatu uffata isaa biratti dhiisee baqatutti uffaticha qabatte kunoo kana na godhuuf jettee dubbatte jechuudha. Isa booda Yoosef akka inni gara mana hidhaatti gadi darbatame argitu jechuudha. Boqonnaa 39 guutuusaa dubbiftan. Dhugaan koo har'aa waan tokkicha duwwaadha. Innis haala mijataa keessatti waaqayyoof amanamuu isa jedhu. Haala mijataa keessatti waaqayyo na arga jechuu danda'u isa jedhu. Afeerraa du'a of keessaa qabutu Yoosefiif dhufe. Kun maalinni waa'ee mul'ata isaatii, kaayyoo isaatii, mootii ta'uu namni dhufee isaaf gugguufuudha yaada isaa keessa kan jiru. Inni waaqayyo abjuudhaan itti dubbate isa sanadha malee asitti goruu kana miti jechuudha. Garuu gidduutti utuu inni karaa deemaa jiruutti afeerraa wayii tokko dhufeef lakkii jedhee dide jechuudha. Lakkii jedhee dide waan tokko isinitti barbaada. Yeroo hedduu waan gaarii fakkaate nutti dhufu irraa hafuu hin dandeenyu. Waan tokko rakkina yoonni ta'ee rakkina sana keessatti waaqayyoon kadhannee ayyaana kennaa baay'isii yaa waaqayyo na oolchi yaa waaqayyo jennee kadhanneetu maal jennee sagadneetu keessa dabarra. Rakkina keessatti waaqayyoon waammannee waaqayyootti siqnee waaqayyo jiniin haasofneetti keessa darbina. Garuu yeroo haalli mijataan tokko dhufu si'a baay'ee of daganna. Si'a baay'ee waaqayyootu na wajjiniin jira haalli hundumtu wal naaf qixxaateera wanti na yaaddessu hin jiru jennee yaannata. Yoosef garuu akkas hin goone. Waaqayyo boolla keessaatii argee isa baase. Akkasumas immoo mana mootummaa keessatti fuula waaqayyoo duratti jallina kana hin godhu jedha jechuudha. Fuula waaqayyoo duratti jallina kana hin godhu. Waaqayyo na arga. Attamittan waaqayyoon yakka jedha jechuudha. Waaqayyo nu haa gargaaru obboloota ko. Kana gochuudhaaf ayyaanni waaqayyo nu haa gargaaru. Tarii jireenya keenya keessatti wanta haala mijataa, afeerraa mijataa kan waaqayyo biraan hambisu tokko gara keenya kan dhufe jira laata? Mee of gaafannu. Jireenya mijataa, biyya mijataa, qarshii, risoorsii garaagaraa waaqayyo harka keenyatti kennee akka barbaanne gochuu kan hin dandeenyuuf waan barbaanne taayitaa waaqayyo nuuf kennee, barcuma waaqayyo nuuf kennee, horii waaqayyo nuuf kennee, maatii waaqayyo nuuf kennee, haala mijataa waaqayyo nuuf kennee akkatti waan an barbaade gochuu nan danda'a. Yoosef iyyuu argiteettu ta'e wanti hundumtuu mana isaa keessa jirus mootiin harka isaatti dabarsee kenne biddeen nyaaturraa kan hafe waan tokko qabeenyi isaa lafa inni jirullee hin beeku jedha. Yooseftu beeka waan hundumaa achi keessatti waaqayyoof amaname egaa. Egaa waaqayyo isa boolla keessatti wajjiniin ta'e sanatti mana mootii keessatti na argaa waaqayyo na arga tamittan fuula waaqayyo duratti yakka godha jedhe jechuudha. Mee waan tokkonis yaadachiisa. Yewaanii waan seexanni jedhe dhaqeetu dhuguma waaqayyo kanarraa hin nyaatinaa isiniin jedhee jedhe miti. Dhuguma waaqayyo kanarraa hin nyaatin isin jedhee maal kun hin danda'amu? Kana gochuun rakkina maalii qaba? Kiristaanota yeroo akkasii siyaanaa baay'een keenya kanadha. Maal wangeela keetti kun barreeffameera? Maal kun rakkina maalii qaba? Wangeelli kana hin dhowwu luqqisiin kana si dhowwu jiramoo hin jiru maal? Akka barbaade jira natti hin fakkaatu hin dhowwamne hin barreeffamne wangeela keessatti. Jennee waan barbaanne gochuutti yeroo nuun deemnu jira. Waaqayyo nu haa gargaaru. Sagalee waaqayyoo eeguu dhiisuudhaaf sababa barbaaduutu hin taane sababa barbaanne warra sagalee waaqayyoo eegan akka nuun taanu waaqayyo nu haa gargaaru. Sababa barbaanne warra waaqayyoof abboomaman haala mijataa keessatti. Yewaanii yoo jettee yaalte jechuudha. Mee yaalii godhee ilaaluu laata jette jechuudha. Yoosef garuu hin baqate jedha haala mijataa sana keessatti qorumsi yerootti dhufu. Saamsooniin yoo ilaaltanii fi leenca akka inni ajjeesee waan meeqa godhee eegee waangootti abiddatti kaa'ee akka inni maasii warra Filisxeemotaa akka inni gubee waan baay'ee godhee argina. Garuu harka Daliilaa keessatti dhaqee kufe haala mijataa yeroo bashannanaa isaatiitti dhaqee kufe. Waaqayyo nu haa gargaaru yeroo bashannanaatti kufu yeroo haalli nu mijatutti kufu waaqayyo nu haa oolchu. Daawiti yeroo hoolota abbaa isaatii tiksu yeeyyii baguudaa waan garaagaraa harkaatii
hoolota abbaa isaatii baasaa tureetu ofiisaa garuu gaaf tokko utuu bashannanuuti harka dubartii tokkotti kufe. Utuu boqotu utuu bashannanuu yeroo birraa yeroo waraana dhaqamuu qabutu utuu bashannanuutti kufe. Haala mijataa keessatti kufe jechuudha. Rakkina keessa darbee haala mijataa keessatti kufe. Nama bara rakkinaa darbetu si'a baay'ee bara mijataa keessa darbuu dadhaba obboloota koo. Mee ofii keessan ilaala. Waaqayyo haala isinii mijeesse biyya Ameerikaa isin fide, biyya Awurooppaa isin fide, yookiin immoo biyya keessan keessaa gadi baatanii iddoo gaarii jiraattu ta'a. Yookiin immoo biyyuma keenya keessa lafa jiraannutti Waaqayyo haala nuuf mijeesse iddoo garaagaraa nu kaa'e, hojii garaagaraa nuuf kenne, risoorsii garaagaraa harka keenya keessatti nuuf kenne, wanta nuun taayitaa nuuf kenne, yookiin immoo carraa garaagaraa Waaqayyo nuuf kenne kanaan waa gochuu, sanaan waa gochuu, kanarratti ajajuu, sanarratti ajajuu dandeesseera Waaqayyo. Waaqayyo wanta irratti ajajuu dandeessanuun jedhe hundumaaf nu gaafata obboloota koo. Wanta irratti ajajuu dandeessanuun jedhe hundumaaf nu gaafata Waaqayyo. Kanaaf wanta Waaqayyo harka keenya keessa kaa'e tokkotti Waaqayyoof amanamnee deemuu danda'utu nuuf ta'a jechuudha. Maal jedhe addana keessatti Yoosefi ija Waaqayyootu na arga jedhe jechuudha. Kuni si'a baay'ee mul'ata namaa kan nama harkaa gatu rakkina miti obboloota koo, haala mijataadha. Afeerraa du'a of keessaa qabutu mul'ata nama harkaa gata. Yoosef afeerraa mul'ata nama harkaa gatu kana irraa hafe jechuudha. Namoonni haala mijataa baqatanii iddoo rakkinaatti deebi'an warra bu'aa guddaa buusanidha. Fakkeenyaaf guddinaa tumsaa yoo ilaaltanii fi biyya Itoophiyaa keessaa ba'ii haala rakkisaa kana keessaa ba'ii hinduudha yeroo ittiin jedhan sabni koo kunooti, waldaan koo kunooti, paasterootaan biyyaa hin bayinaa jechaan ture, haala mijataa barbaaduuf ittanii saba keessan dhibtanii hin deeminaa jechaan ture. Ani akkamittan deema jedhe seenaa hojjete guddinaa tumsaa du'uusaan seenaa hojjete. Dietrich Bonhoeffer nama jedhamu nama biyya Jarmanii yoo fudhattanii ilaaltanii fi biyya Ameerikaa keessa jira ture yeroo Hitler biyya sana bulchaa biyya sana dhiitaa ture. Naani biyyaa baasanii karaa Ingilizii baasanii Ameerikaa dhufee kan jiraatu isaa godhan biyya Ameerikaa keessa taa'ee dhufeetu barsiisu gara New York kanaati Union Theological Seminary lafa jedhamtu jiru jireenyi itti toluu dide nan deebi'a gara saba kootiitti yeroo rakkinaa yeroo dhiphinaa kanatti saba koo wajjiniin hin ta'u taanaan maal jedhee wangeela lallabuu danda'a ani boru jedhe jechuudha. Kanaaf maal isin jechuu barbaade namni kuni dhaqeetu mana hidhaatti deebi'ee Jarmanitti wareegame kitaabota garaagaraa inni barreesse dubbifna har'a The Cost of Discipleship bu'aa maayinni gatii duukaa bu'ummaa nama baasisu kan jedhu fa'aa barreesse kitaaba gurguddaa barreesse seenaa waldaa kiristaanaa keessatti nama beekamaadha namni kun obboloota koo mul'ata keenya bira ga'uudhaaf haala mijataa duukaa warra badu ta'uun nuuf hin ta'u. Yaa dargaggoota haala mijataa Waaqayyo isinii kenne gaafa kolleejjii dhaqxanii lixxan gaafa yuunivarsiitii dhaqxanii lixxan gaafa feesbuukii of harkatti qabattan gaafa risoorsii garaagaraa of harkatti qabattanii yeroo keessan hin ajjeesina. Dargaggoonni kana beeka gaafa Waaqayyo yeroo isinii kennu gaafa Waaqayyo biyya isinii kennu haala mijataa yeroo isinii kennu Waaqayyoon dhiiftanii na deemina. Dargaggoota duwwaa miti namoonni garaagaraa waldaa kiristaanaa geggeessinu siyaasa geggeessinu gaafa Waaqayyo barcuma taayitaa nuuf kenne iddoo ta'anii waa murteessan tokko Waaqayyo gaafa ni nuuf kenne. Akkamittiin akka wanta sana irratti hojjennu beekuu danda'utu nuuf ta'a jechuudha. Gaafa Waaqayyo haala mijeesse biyya mijataa keessa qilleensa mijataa keessa hojii mijataa nuuf kennu Waaqayyo wajjiniin akkamittiin akka deddeebinu beekuu danda'utu nuuf ta'a jechuudha. Namoota baay'eef Waaqayyo waa godhee isaan dhabe. Jireenya isaanii mijeessetu isaan dhabe Waaqayyo namoota baay'ee. Boolla keessaa isaan baasee isaan dhabe namoota baay'ee Waaqayyo. Biyya isaanii jijjiiree isaan dhabe namoota baay'ee Waaqayyo. Hojii isaanii jijjiiree isaan dhabe Waaqayyo. Tajaajila guddaa isaanii kennee isaan dhabe Waaqayyo. Qarshii isaanii kennee isaan dhabe Waaqayyo. Haala mijataatu nama baay'ee liqimse. Biyya Arabaa keessa teessanii qarshii qabaachuu dandeessu ta'a. Waaqayyo akka tokko takka isin jiraattan isin dandeessee ta'a. Awurooppaatti isin dandeessee ta'a. Ameerikaatti isin dandeessee ta'a. Waldaa kiristaanaa keessatti isin dandeessee ta'a. Biyya keenya keessa teessanii iddoo garaagaraatti Waaqayyo haala isin mijeesseera ta'a. Haala mijataa sana garuu ilaalaa sirriitti. Haala mijataa sanaan Waaqayyoon tajaajilaa. Haala mijataa sanaan gara mul'ata keessanitti deemaa. Haala mijataa sanaan wanta Waaqayyo jaallatu hojjedha. Yoosef mul'ata isaatiif jedhee wanta mijataa wanta afeerraa hamaa du'a of keessaa qabu isa seexana biraa dhufe sana rejekti godhee deema. Afeerraa du'a of keessaa qaburraa Waaqayyo nu haa baraaru. Torbee dhufus sagantaa kana wal fakkaatuun itti fufnee haasofna. Waaqayyo nu wajjiniin haa ta'u. Waaqayyo isin haa eebbisu. Bakka jirtanitti eebbifamaa. Nagaa Waaqayyootiin tura. Jalqaba keenyatti harkeenuuf reebame
maqaan keenya addunyaa mararratti beekame simboonutti guute hundaan kabajamne homaa bu'aan qabu mootummaa kee hodhamne dhuman balleessine hojii harka kenneessine faarsuuf gammaduu malee waan fungoodine dhuman balleessine hojii harka kenneessine faarsuuf gammaduu malee waan fungoodine. Reediyoo Warra Wangeelaatii sagantaan keenya itti fufa. Meetir baandii 19 yookaan immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti guyyaa sanbadduraa galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa weebsaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Weebsaayitiin keenya maqaansaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenya biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51824 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, laayikii nu tolcha. YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tole nu hordofuu dandeessu. Jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkuma jalqaba sagantaa keenyaa irratti isin beeksise amma immoo yeroon kan gaaffiif deebitaa keessummaan keenya har'aa ergamaa wangeelaa dhalataa biyya Jarmanii hojjetaa wangeelaa bara dheeraaf biyya keenya keessa turan hojii afaan Oromoo guddisuu keessatti immoo nama hirmaatan Luba Johannes Launhardt ta'u turtii isaanii wajjin gooneettan isin dabarsa. Luba Johannes Launhardt jedhamu. Waggaa 48 akka Itoophiyaaf 56 taatolisa Itoophiyaa gara biyya Itoophiyaan dhufe waggaa tokko du'a ayiraan hojjete. Isaan bira keessaa oksee bira xinnooshe afaan Oromoo bare garuu guyyuma guyyaatti harkaataan hojjenne afaan baruu mana hospitaala jaaruu ture kan biraan hojjechuu nurra ture. Waggaa tokko du'aan ture booda gara Addis Ababa amma Finfinnee jettu gaafa Addis Ababa gara Addis Ababa na erga achuma waldaa warra Jarmanii achuma naan jalqabe German congregation akkasuma xaabiya Addis Ababa mana jaaree hojii achi jalqabuudhaaf hundumaa walagaaf kan barbaachisu kan mana tamaarii kan hospitaala achuma bituudhaaf gara walagaa ergu suuqii walagaan hin jiru kanaaf achumaan hojjete waggaa 65 lamaffaa gara ayiraa na ergam yeroo sana keessaa okse gara Addis Ababa deeman kanaaf director Onesimus Nesi Bible School director na godhan akkasuma mana tamaarii ayira Miss Ribiin kan jedhaman isaan Jarmanii deeman kanaaf ayira na waaman mana tamaarii mana Bible Schoolii maal jettu gaggeessuudhaaf. Baay'ee kana gargaare an isa jechuun barbaada karaa mana tamaarii baay'ee kan agarsiise qees taasisaa turan. Qees taasisa dureessa ni achuma mana tamaarii keessa baay'ee na gargaare. Bible Schoolii keessa qees olaanaa lamu
inni astumaarii ture garuu isaan lama baay'ee na gargaaran kanaaf baay'ee nan gammada akkasuma keessafaa jamoo turan baay'ee nu gargaaran kanaaf yeroo sana yeroo baay'eessa ture. Garuu waggaa 27 biyya Itoophiyaan ture garuu Addis Ababa. Waggaa 3. Waggaa 3 turtanii garuu afaan Oromoo ammayyuu akka gaariitti dubbatu. Gaarii natti hin fakkaatu. Bara sana keessaa dhimmoota garagaraatiif gara biyya keenyaa dhufaa kan turan lammiiwwan biyya Noorweey, biyya Swiidin akkasumas immoo biyya Jarmanii baay'ee turan. Isaan kun gareen isaanii kiliinika keessa warri kaan hospitaala akkasumas immoo warri kaan wangeela lallabu turani. Namootni kun afaan Oromoo barachuu hin danda'an taanaan saba sana wajjin walii galuun rakkisaa akka ta'e kan hubatan Luba Johannes mala tokkotu dhufeef. Namootni biyya alaa afaan Oromoo akka salphaatti barachuu kan isaan gargaaru macaafa tokko barreessu. Macaafa kanas bara 1971tti The Guide to the Learning of Afaan Oromoo kan jedhu barreessuu jalqabani. Macaafa kana eega barreessanii fixanii booda rakkina guddaatu isaan qunname. Bara sana afaan Oromootiin caaffati kamiyyuu maxxansiisuun seeraan dhorkaa ture. Macaafa sana caafu baay'ee rakkoo ture. Language school ture. Noi jenne gara caala warra nersii, warra doktorii, gara caalyaa mendii nejoo, warra Sweedinis, warra Norwees afaan Oromoo baruu barbaadu sababii kliinikii keessa, hospitaala keessa amarifa dubbachuu hin danda'amu, namoonni hubachuu hin danda'an. Kanaaf afaan Oromoo barsiisa. Garuu maal moo'ere kanaaf Louis Harms hostel ture galgala timhirti qopheesse duplicating gonne warra mana kees Harms baay'ee na gargaara. Duplicating gonne nan barsiise. Korsi tokko erga finne aramame waa kana gedarame garuu atamsiisuu hin danda'amu. 72 biyya Itoophiyaa keessatti. Biyya Itoophiyaa keessa atamsiisuu hin danda'amu. Maal gochuu kanaaf hundumaa stencili kan jedhamu maal stencili era caafne gibi missioni Addis Ababa duplicating gonne bode gara printing press malettu printing press isaan akka jedhan printing noi gochuu hin dandeenyu fiqaada hin qabdu binding isa gochuu hin dandeenya. Kanaaf hundumaa noi gonne achuu geesse isaan binding gonne kanaaf macaafa akka kana ta'eera. Yeroo Mengistu fiqaada yeroo sana waa xinnoo Oromoo afaan Oromoo atamsiisuu fiqaada hin kennamu. Noi secreti gonne. Luba Johannes kana akkasitti eega keessa ba'anii booda macaafa kana kurnansaa mana macaafaa yuunivarsiitii Finfinneetiif gumaachani. Isa booda garuu barbaachisummaan macaafa kanaa hamma malee ol ka'ee. Hakimi tokko siili kana inni hakimi medical student kunis dabogachuudha. Dabogachuudha ke achuma mana kan ogoragasa arge kanaaf isa kana godhe noi isa photo siili kana gonne guide to learning the Oromo language. And bode erga copy
kudan gara University Library geesse achi Mrs. Pankhurst, librarian, chief librarian isaan turan. Fidda. Kanaaf koppii kudan library university deeme ji'a lama booda ishee jette macaafa sana nama hundumaan barbaada. Nama hundumaa isa kana ilaaluun barbaada. Kanaaf baay'ee isa ta'eera. Waaqayyo nu gargaara. Namni isaa namni rafate Oromoo dubbachuu hin danda'u. Baay'ee dubbata. Jaalatamtootaaf kabajamtootaa dhaggeeffattoota keenya ammaaf Luba Johannes Launhardt wajjin mareenuun goonee kanuma Luba Johannesiin maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Warra Wangeelaatiin guddaa galateeffanna. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rww@1313 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoo warra wangeelaa @gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin